maaltu akka guddis jecha dhuga dubbataa dhugoonfamaa gorsa isaanii kan gorsan keessatti dhagayaan isin dhorkeen jira qabrii ziyaaruurraa lakkii ziyaaraa isin akhiraadha isin yaadachiif wanni nurraa barbaachiftu tokko tokko keenyaan qabroota dhaqu kophee baafadhu jidduu qabrootaa seenii deddeemi isaan keessa dureessaa jira isaan keessa harka qalleeyyii jira isaan keessa xiqqaa jira isaan keessa guddaa jira haa ta'u garuu hojii waliin bahan yaa ilmaan namaa dhugaa gorsi rabbii keessanirraa isinit dhufe dawaan qalbii qoma keessa jirtu hamma gorsarraa faayidaa argattutti gorsatti fayyadami dhagayaa ani qabrii ziyaaruurraa isin dhorkeen jira dhaqaa qabrii ziyaaraa isii ziyaaruu keessa jiruu jira qalbii dagamtuu taateef isii ziyaaruu keessa yaadachiisaa jira kan dagameef kan hirraanfateef kan mugeef qabriin kun xiqqaa hin beeytu kuni guddaa hin beeytu kuni dureessaa kuni dhabaa hin beeytu hundinuu bakka san keessatti dalagaa dalagetti saahiba dalagaa isaa kan dabarfate gabritti rabbi sodaadhu gabricha rabbi sodaadhu yaa nama dardaraa dardarummaa kee keessatti rabbii kee sodaadhu yaa jaarsa kanana jaarsummaa kee keessatti rabbii kee sodaadhu wallaahi isa haqaan gabbaramaan isa malee hin jirreen kakadhe wanni gaarrade jidduu namaatii fi jidduu tawbaa keessatti dhugaa dubbachuu kan gaarrade hamilee dheeratuudha nama hamilee dheerate hojiinsaa hammaat qulqullaawee rabbiin akkana jedhe lakkisiisaan haa nyaatanii haa qanani'anii hamilee dheeratuun haa itti taphattu beekuu jiraatanii ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون يا غافلا عن الأمل يا خو جتشو ديسي إرادقن هميلي ديرتون إسا دقي دوتي دينكتت لفتي قبر صندوق هجيتي يا ربي دو نور الله في سكرات إيسيتيس